Amajjii 11 bara 2024 ashamaa harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya miiltoo dhugaa har'aaf qabnu isiniif dhiyeessaa dursa matoota oduu. Godina Arsii Ona Xiyyootti murni PP ilmaan keessan woboo keessa jiran galchaa kan jedhuun uummata dararaa akka jiru barame. Godina Salaalee keessatti dabballoonnii fi hidhattoonni mootummaa uummata saamuu irratti bobba'ani. Waldaan hooggansaa fi abukaatummaa Oromoo waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandiin wal qabatee baqattoonni Oromoo balaa hamaan itti aggaamamee jira jechuun yaaddoo qabu ibse. Itoophiyaatti lammiileen miliyoona 4 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsame. Amma gara bal'ina oduutti dabarraa oduu har'aaf qabnu kan isiniif dhiyeessu an Sabboontuu Lammiiti. Godina Arsii Ona Xiyyootti murni PP ilmaan keessan woboo keessa jiran galchaa kan jedhuun uummata dararaa akka jiru barame. Waraanni sirna bilchiginnaa godina Arsii Bahaa Ona Xiyyootti ilmaan keessan woboo keessa jiran galchaa isinis woboof galaa laattu kan jedhuun uummata yakkee manaa qabuudhaan hidhuu fi dararuu irratti argama. Haala kanaan lammiileen hedduun waraana sirnichaatiin qabamanii magaalaa Itayyaatti erga dararamaa turanii booda amajjii 1 bara 2024 gara Ona Xiyyootti deebifamuudhaan miidhaa caaluuf affeeramaa jiru jedhu maddeeni. Waraanni PP maqaa sakatta'insaatiin golgatee uummata shororkeessuuf bobbaafame Ona Xiyyoo ganda dhankaakaa qunnichaa bakka addaa barricha jedhamutti namoota 110 torbee darbee badii malee qabuun mana dhiphoo keessatti ugguree dararuu irratti argama. Kanneen keessaa maanguddoon umrii waggaa 60 fi abbaa maatii 10 kan ta'an magaalaa Asallaa ganda Duwwaa 2 keessatti hiraarfamaa erga turanii booda gara Ona Xiyyootti dabarfaman obbo Muusaa Abdoo Hamdaa, Gabii Bashir Aadamii fi Abdul Karim Kamaal Shumburaa warreen maqaan nu dhaqqabe keessatti argamu. Godina Salaalee keessatti dabballoonnii fi hidhattoonni mootummaa uummata saamuu irratti bobba'ani. Dabballoonni sirna PP godina Salaalee Ona Hidhabuu Abootee fi bakkoota adda addaatti nagahee seeraa malee uummata dirqisiisanii maallaqa irraa saamaa jiru jedhan jiraattonni. Kana malees dabballoonnii fi milishoonni sirnichaa humna waraanaa qabatanii sosso'uun dargaggoota dirqisiisanii waraana mootummichaaf hiriirsaa akka jiranis eerani. Ergamtoonni kunneen yakka saamicha maallaqaa fi dargaggoota humnaan guuruu kana seensa magaalaa Hidhabuu Abootee kallattiiwwan Yaayyaa Maaramii, Siree Morosee, Gabaabuu, Weelluu, Mojoo jedhaman irra buufatanii akka raawwataa jirantu saaxilame. Namoota gabaa dhaqanii fi galan qabanii sakatta'uudhaan sababaa fi nagahee seeraa tokkoon maletti maallaqa qaban irraa akka saaman kan dubbatan jiraattonni warreen didan irratti reebicha cimaatu raawwatame jedhani. Ona Dagamitti torbaan tokko dura namoota 40 humnoonni bilchiginnaa ukkaamsan keessaa namoota 4 reeffa isaanii arganii awwaaluu kan dubbatan jiraattonni kanneen hafan mana hidhaarra naanna'anii gaafatanis dhabuu fi hegereen dargaggoota amma dirqiin funaanamaa jiranis akka isaan yaaddesse himani. Waldaan hooggansaa fi abukaatummaa Oromoo waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandiin wal qabatee baqattoonni Oromoo balaa hamaan itti aggaamamee jira jechuun yaaddoo qabu ibse. Gabaasa dabalataa qabnu akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Waldaan hooggansaa fi abukaatummaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan kan gabaajeesaa afaan Ingilizitiin Ollaa jedhamee waamamu ibsa amajjii 8 bara 2024 baaseen waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduutti tibba darbe mallatteeffame wal dhibdee hawaasaa hammeessaa jiraachuutti yaadda'uu beeksisee nageenya hundaatiif keessumaa baqattoota Oromoof xiyyeeffannoo fi eeggannoo cimaan akka taasifamu gaafate. Ollaan hawwii Somaalilaand waggoota 12 darbaniif ofiin of bulchuudhaan booda beekamtii idil addunyaa argachuuf qabduu fi fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdus ta'e yaaddoo Somaaliyaan abbaa biyyummaa fi birmadummaa daangaa ishee irratti qabdu akka hubate eeree furmaanni madaalawaan dantaa qaamolee hundaa tiksu murteessaadha jedhe. Haa ta'u malee jedha Ollaan miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaaleen miira farra Oromoo qabanii fi jibbiinsa baqattootaa mul'isan akkaan isa yaaddessuu ibse. Baqattoonni seera addunyaa jalatti kabajamuu fi eegumsa argachuuf mirga akka qaban kan tuqu ibsi kun mootummoonni Somaalilaand fi Somaaliyaa nageenya lammiilee Oromoo fi kanneen biroo daangaa isaanii keessatti gaaddisa barbaadanii akka mirkaneessan dhaame.
Dabaluudhaanis walitti dhufeenya seenaa, aadaa fi hidda dhalootaa gadi fagoo hawaasa Oromoo fi Somaalee jidduu jiru hubachuudhaan aktivistoonni Somaalee sochiilee jibbaa fi jeequmsaa irraa akka of eeggannoo taasisanis gaafate. Daayirektarri Waldaa Hooggansaa fi Abukaatummaa Oromoo Oollaa Seenaa Jimjimoo sochiin jibbiinsaa keessumaa baqattoota Oromoo irratti deemaa jiru odoo balaa caalu hin dhaqqabsiisin daddaffiin dhaabsifamuu akka qabu dhaamte. Amma haala memorandum of understanding mootummaan Somaliland fi Itoophiyaa irratti mallattaa'isanii walitti qabatee jibbiinsaa fi arraba hamatu social media irra deemutti jira. Otoo hammaatee gara du'iinsatti yookiin miidhamiinsatti otoo hin darbin warroon social media irra taa'anii jibbiinsa akkana oofanillee akka quba qabaatanii xiyyeeffannaa Oromoo maqaa Oromoo dhahanii Oromummaa jedhanii mootummaa kanaa mootummaa Oromummaa mootummaa empire Oromummaa ijaaruutii fi mootummaa waan adda addaa amantiilee daatee abbootiin gadaa torban murtaa'een dura ji'a dabre keessa naannoo Somaalilaandii deemanii turanii kanneen qabateetiin barruu adda addaattu keessa deemaa jira afaan Somaaleetiin nutillee koppii afaan Ingiliffatti hiikne ni qabna. Akkasumas immoo afaanuma Ingiliffaatiin iyyuu warra sooshaal miidiyaa irra jiranii dhageettii guddaa kan qabanii waan fofokkataa mootummaa kana Oromoo walitti godhanii Oromoon achirra jiru Somaalee keessa jiru ispaayiidha. Mootummaa Itoophiyaatiif dalagaa jira. Kanaafiyyuu jalqabni waan isin godhuu qabdanii Somaaliyaa keessa Oromoo qulqulleessuu qabdanii kan jedhu barruu akkana qabatamaan agarree waan jirreef isin dura waan barannee jirruu fi otoo karaa hamatti hin deeminii jalqabuma sagalee dhageessisuu barbaanne. Qaamoleen hundi marii banaa irratti akka bobba'an wal hubannoo akka cimsan akkasumas furmaata nagaa mirgaa fi ulfina hawaasa dhiibbaaf afeeramaa jiruu tiksuuf akka hojjetanis waamicha dhiyeesse oolan. Itti dabaluunis marii fi waliigalteewwan haqa qabeessa hunda hammate tasgabbii yeroo dheeraa guddisuun itti gaafatamummaa walootii jedhe. Dhumarrattis wayita dhimmi waliigaltee kanaa deemaa jiru kanatti jaarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR Somaaliyaa keessa jiru eegumsa baqattootaa akka mirkaneessu Waldaan Hooggansaa fi Abukaatummaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association gaafatee jira. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya haala baqattoota Oromoo Somaalilaandii keessaa ilaalchisuudhaan baqataa Oromoo Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessa jiraatu haasofsiisnee jirra. Guutummaa isaa oduutti aansuun isiniif dhiyeessina. Itoophiyaatti lammiileen miiliyoona 4 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsame. Koomishiniin hooggansa yaaddoo balaa Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa ibsa waloo amajjii 10 bara 2024 baasaniin naannolee hongeen miidhaman Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, Tigraay, Kibbaa fi Kibba lixa Itoophiyaa keessatti namoonni gara miiliyoona 4 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan beeksisanii. Naannolee kanneenitti hanqina nyaataa hongee hordofee mudateen alatti dhibeewwan akka busaa fi koleeraa mudachuu akkasumas beeladoota irras miidhaan dhaqqabaa jiraachuu ibsanii. Daangeffamni qabeenyaa hidda gadi fageeffate akkuma jirutti ta'ee rakkoon nageenyaa iddoo tokko tokkotti jiru raabsaa gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa hamaa akka uumes ibsameera. Koomishinarri hooggansaa yaaddoo balaa Itoophiyaa Shifarraaw Takilmaariyaam danqaalee kanneen keessatti lammiilee miidhamaniif gargaarsa dhaqqabsiisuuf qaamolee adda addaa waliin hojjetaa jiraachuu ibsanis qaamoleen adda addaa ammayyuu haalli jiru daran hammaatu eeru. Keessumaa hoogganoonni naannolee Tigraayee fi Amaaraa ibsi waloo kun sadarkaa rakkoo jiru ifatti kan kaa'e miti jechuudhaan komatu. Koomishinarri damee Tigraay Dr. Gabrehiwoot Gabre Egzaabiyeer qorannoo garee mootummaa fi dhaabbilee kan mootummaa hin ta'iniin gaggeeffame baatii dabre ifa ta'e wabeeffachuudhaan Tigraay keessatti qofa namoonni gargaarsa isaan barbaachisu isa waliigalatti sadarkaa biyyaatti himame sana ni caala jedhani. Qondaalonni sirna PP sadarkaa Oromiyaa irra jiran garuu beelaa fi hongee guutummaa Oromiyaa keessa jiru dhoksuuf tattaafatu irra darbee dibbee lolaatiin sirnicha tiksuuf dhama'uun ala waa'ee lammiilee Oromiyaa gargaarsa barbaadanii irratti hamma yoonaatti wanti jedhan hin jiru. Gama biraatiin deeggarsi qaamolee adda addaa irraa laatamu baay'ina namoota deeggarsa barbaadaniitiin wal bira qabamee yoo ilaalamu murtaawaa ta'uu fi naannolee gariitti ammoo rakkoon nageenyaa sababoota raabsaa gargaarsaaf danqaa ta'anidha jedhameera.
Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya oduun keenya har'aaf qabnu kanumaa qophii keenya hafee waliin turtii gaarii. Akkam jettu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun gabaasa addaa har'aaf qindeeffannedha. Gabaasa addaa har'aaf qindeeffanne kana keessatti akkuma oduu keessatti isiniif dhiyeessine haala baqattoota Oromoo biyya Somaalilaand fi Soomaaliyaa keessa jiranii irratti fuuleffanna. Waliigaltee wal hubannoo mootummaan Itoophiyaa kan sirna PPT'n durfamuu fi Somaalilaand tibba darbe mallatteessaniin wal qabatee haalli baqattoota Oromoo Somaalilaand fi Soomaaliyaa keessa jiranii akkaan yaaddessaa ta'aa dhufee jira. Waliigaltee kana mormuudhaan fi deeggaruudhaan hiriironni bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa akka jiran gabaasaaleen arganne kan mirkaneessan yoo ta'u, warreen waliigaltee kana morman baqattoota Oromoo irratti fuuleffachuudhaan doorsisaa fi miidhaa qaamaa adda addaa dhaqqabsiisaa akka jiran gabaasni arganne ni mirkaneessa. Dhimma kana wal qabatee guyyaa har'aa odeessa arganneen baqattoonni Oromoo takka akka lubbuu dhabdee fi tana duras baqattoonni reebichaa fi miidhaa adda addaatiif affeeramuu gabaasni arganne ni hubachiisa. Dhimma kana akka adda nuu baasuuf jecha baqataa Oromoo biyya Somaalilaand keessa jiraatu haasofsiisnee jirra. Gabaasaa qindeeffannee akka taanutti isiniif dhiyeessina. Tole, maqaa qophii keessaniitiin miidiyaa kanarratti naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Yaaddoo hawaasa keenyaatiif qabdan akkanatti nu iyyafattanii hedduu nu iyyaafachuu keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaadna. Ani maqaan koo Zaakir naan jedhani jiraata Somaalilaandiiti. Magaalaa Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessa jiraachaa jira ammaa fi iddoon jireenya kiyyaa achi. Tole, Zaakir galatoomi. Mee akkuman jalqabarra jedhe dhiibbaa fi miidhaan adda addaa baqattoota Oromoo addatti ilmaan Oromoo irra gahaa akka jiru kan himamaa jiru. Mee haalli jiru maal fakkaata erga waliigalteen suni mallatteeffame asii dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf maal nuuf ibsita? Akkasuma Somaalilaandii kana keessatti dhugaa haalli amma deemaa jiru eegaa sababa bishaaniitiin wal qabatee uummanni keenya mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Somaalilaandii wal ta'ee uummanni kun bakka lamatti adda bahaa jira. Tokko mootummaan Somaalilaandii dhaqee mootummaa Itoophiyaatii wajjin waa'ee bishaanii kanarratti walii galuudhaani bareeda jedhanii hawaasni tokko hiriira isaa bahee mootummaa isaanii kana simatu jira. Isuma kana ta'e ammoo warri Somaalilaanduma kana keessatti ammas warri mootummaa kana hin feenu Itoophiyaan feenu. Keessattuu mootummaan kun mootummaa Oromooti. Hin barbaannu kami Oromoo walitti nu fidden jechuudhaani. Jibbanna gartee uummata Oromoo qabuun mootummaan kun mootummaa Oromooti waan jiruun jibbanna kanaa fi uummata keenyaas keessatti miidhaa guddaa haala yaachisaa keessa jira. Haala yaachisaan kun akkamii namni erga mootummaan san achi dhaqee waliigalteen godhamee biyyattii keessatti hawaasni biyyattii bakka lamatti adda bahe. Tokko mootummaan san achi dhaqee waliigaltee kana godhuu irratti kan jaalatee mootummaa kana simatu yeroo inni itti deebi'ullee hiriira beetii simatu jira. Tokko immoo warri hangi tokko erga isaan hiriira bahanii hiriira irraa galan warri jibbanna qabu mormitoonni warri mormii gaggeessanii jira jechuudha. Kana keessatti maali? Magaalaa kana keessatti ammoo ijoollee daa'imaa baarisha gootuu gartee bariisa bilcheeffachuudhaaf baarisha gootuu isin Itoophiyaa miti. Baarisha jechuun warra kophee haxooftu listiroo jechaadha. Warra baarisha godhu listiroo jechuudha. Warra listiroo ijoollee kophee xaraayidduu jechuudha. Tole. Kana dhiibbaan isaan irra geessan isin Itoophiyaadha maal asii barbaaduu dhuftan? Nuti maallaqa qabna. Magaalaan hararoo teenyaa nurraa fudhattanii. Gaafa ammoo lolli waliin lafaa kaane isin gabaabsina isin fedhaa jaanii ijoollee haala kanaan sodaachisan. Ijoollee waan gartee afaan isin beektu irra guddaadha. Waan deebistuu isin beektu jiraachuuf jecha yoo dubbatte ammoo achitti qabalaa yookaan ammoo ni tuma waan ta'eef ijoolleen itti qofalte akka nama hin beeknetti afaan isin beekne guutuudha itti qofalti jechuudha. Maaliif jiraachuun isaaniif gartee sodaa keessa waan jirruufi haala kanaan magaalaa keessatti dhiibbaa guddaa uummata irra yaaddoo geessanii geessaa jiru jechuudha. Tole, Zaakir. Maaliif kan magaalaa sana keessa yookaan walumaa galatti Somaalilaand keessa baqattoonni jiraatan kan Itoophiyaa dhaqan
lammiilee Oromoo qofa miti saboonni adda addaa akka jiranis dhageenyee jirra. Akkasuma kanneen bakka birooti biyya birootirraa dhaqanillee numa jiru. Maaliif addatti ilmaan Oromoo irratti kan xiyyeeffatameef? Tole waan bareeda na gaafattee wanni uummata Oromoo irratti ilmaan Oromoo qofa irratti xiyyeeffataniif sababni abbootiin gadaa takka jiilli abbootii gadaa dhufee ture. Eega gaafa as dhufee turee fi irraa kaasee jecha abbootiin gadaa eebbaaf itti fayyadamte irraa kaasee wanni magaalaa tana keessa yeroo waa bitachuuf gabbaan hundaa'uu isaan ittiin nu doorsisan abbaa gadaa. Eegaa keessattuu jiilli gartee abbootii gadaa jedhamu dhufe tokko irra guddaa haalaan xiyyeeffannaan uummata Oromoo irratti kennan. Maaliif abbootiin gadaa tachii dhufte san Oromoodha. Erga ammaasis deebi'ee waa'ee bishaaniitiin wal qabatee waa'ee abbootii gadaa saniin wal qabsiisaniiti. Egaa abbootii gadaatiif kana wal qabsiisanii jechuudha. Wanni Oromoo irratti guddaa wanni xiyyeeffataniif. Kanarraa kan ka'een amma saboota biraa kaas keessa jiru hunda caalaa keessattuu Itoophiyaa jedhanii waan nu yaamaniif irra caalatti immoo Oromoo irratti xiyyeeffannaa godhan. Sababni Oromoo irratti xiyyeeffannaa godhaniif abbootiin gadaatis dhuftee kuttee as dhuftee asirraa kuttee jechuudha. Deebi'anii wanni bishaaniitis waliigalteen kun wanni bishaaniitis waliigalteen tahame sanirraa kan ka'e mootummaan biyya bulchaa Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa Oromooti waan jiruun Oromoo qofa irratti xiyyeeffatan. Kanaaf amma magaalaalee takka amma Somaalilaandii kana keessatti magaalaa Hargeysaa kana keessatti dhiibbaan irra caalatti amma wanni itti jiru ololaan gartee uummata sodaachisu. Isin qushaasha gaafachi lola qaamne isin fedhaa, isin dhabamsiifnaa, isin gabaabsinaa nuun jechaa jiran jechuudha. Itoophiyaan qushaashaa nuun jedhani. Kanaaf Oromoo wajjiin gartee waltaanee waliigallee bishaan keenya fudhachuu irra nuti asitti irras keessa jiru immoo tokkoon keessaniin baatanii sababni irratti xiyyeeffataniif wal bira fidatanii jechuudha. Abbootii gadaa taas dhuftee kuttee fi bishaan ammaan tan amma waliigaltee kanarratti mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uudhaan walirratti qabatanii saboota biraa akkamma Oromoo cunqursan kanatti Oromoo irratti xiyyeeffatan kanatti hin xiyyeeffatan jechuudha. Miidhaan baqattoota irra ga'ee jira qabatamaan akka amma jette kana doorsifamuu fi arrabsamuu fi wanneen kana fakkaataniin alatti qaaman wanni baqattoonni yookaan jiraattonni hawaasni naannoo sanaa Somaaliyaatti haa ta'u Somaalilaanditti qabatamaadhaan wanni baqattoota miidhan kanatti beeytu dhageesse yookaan ofiifuu si mudate ni jira. Eeyyeen amma kana keessatti qabatamatti wanni gartee uummata keenya godhaa jiran tan gartee miidiyaa irratti illee maxxansanii miidiyaa isaanii yookaan feesbuuka isaanii jala jirtuu fi tan feesbuuka uummata keenya jala jirtu akkasumatti uummata keenya karaa barbaraa kanatti nama jaarsa guddaa dhawanii gartee guyyaa labsiin bishaanii kun labsamee mootummaan kun gaddeebi'e irraa kaasee guyyaatti aanu jaarsa guddaa nama guddaa gartee abbaa keenya dhawanii haakama ciisaa jira. Kuni odeeffannoo namas Hargeysaa keessaan jira. Kun odeeffannoodha. Miidiyaa irrattis harkee suuraa isaallee sii kannuu danda'a. Nama kana dhawanii lafa darbanii haakama jira jechuudha. Itti aansuudhaan magaalaa Booramaa keessatti uummata keenya irratti uummanni keenya gartee hiriira ba'uudhaan warri gartee mormitoota hiriira ba'uun uummata keenya mana irratti diddiiguudhaan uummata keenya haalaan rakkisaa jiru wanni dhiibbaa guddaa irra geessanii kanas odeeffannoon quba qaba. Dabarsee amma kan gartee erga labsiin kun labsame as namoota dhawanii haakama ciisuu illee jira jechuudha. Akkuma gartee nama dhawanii haakama geessanii jira. Taansuudhaan magaalaa akka Booramaa fa'aa hiriira guddaa yookaan ammoo ergaa mootummaan kun achi dhaqee as deebi'een boodatti hawaasni jibbanna irraa qabuun hiriira guddaa bahe uummatarra illee dhiibbaa guddaa geessee kan manarraa diddiiganis jira. Kana odeeffannoon hin quba qabaa jechuudha. Waan kana jechuudha. Gartee magaalaa Booramaa jechuudha. Haalli uummanni keenya keessa jiru haala sodaachisaadha jechuudha. Haalli isaan itti jiran haala sodaachisaa. Bishaan kanaaf jeemma mootummaan kun dhufee bakka san qabatee ka'ee taanaan haala sodaachisaadha jechuudha. Isin finna waan jiruun nu sodaachisaa jiranii. Hargeysaa kana keessatti akka bakkaan hin jiru kana keessatti haala kanaan nurra jira. Akka akkanaa kana keessa jira. Haala yaaddoo guddaa keessa jirra jechuudha. Jiraachuun keenya ni jabaata. Wayita miidhaa fi yaaddoon akkasii doorsisni bifa kanaa isinirra dhaqqabu mootummaan Somaalilaand qaamoleen mootummaa eegumsa tika isinii godhan hin qabani. UNHCR hoo qaamni baqattootaa kan addunyaa eegumsa baqattootaa taasisuudhaaf kan dirqamni irra jiru dhimma kanarratti waan hojjetan hin qabani. Isin hoo qaamolee kanneen itti iyyattanii waan deebisaa argattan hin qabdanii? Tole kana keessatti maal sitti fakkaata haalli biyyattii tana keessatti uummanni kun kabaja mootummaadhaaf abba takka hin qabani waan godhuudhaaf takka ammoo waan godhuu lafaa kaanii murtee mataa isaaniitiin godhan.
mootummaan ammaan dura uummata baqattoota nu keessa jiru hin tuqinaa akkana jettanii qubarran kaayitanaa waan jirus labsiin inni baases tokko hin agarrees ani hin agarree baases ni jire jeen hin agarree jechuudha hordofaa waan hin jiru. Kana keessatti mootummaan gaafa gartee uummanni tokko miidhamee miidhaan takka ajjeechaas haa ta'u miidhamaas haa ta'u gaafa wanni san achitti raawwatame poolisii yookaan immoo naannoo san qabdeetuma uummatarraa ittifti malee wanni isaan murteessuu danda'an takka hin jiru jechuudha. Warra gartee halkan waraqaa barreessanii uummata lammii Itoophiyaa warra ta'e hundaa'u fixaadha. Akka isiin jiiltee gartee nu keessaa baatu bakka jirtanitti tarkaanfii adda irraa fudhadhaa jedhanii waraqaalee barreessanii halkan deddeemaniitu jira jechuudha uummatarraa. Jiraattotuma moo qaamota mootummaati moo warra kami warri kana facaasan kun? Jiraattotuma magaalaa adda addaatu hawaasa keessaa waan akkanaa tanan halkan keessattuu halkan tarkaanfii kana fudhadhaa jedhanii walitti dhaamanii walitti labsaa jiran osoo mootummaan ta'in jechuudha. Kanarratti immoo mootummaan hordoffii godhee mootummaa waan kana baasees hin agarree caasaan gartee horee gartee uummata keenyaaf dhaabbattu ta'e jennu miidiyaa irratti yoo argu akka hawaasni keenya of eeggannaa godhaa gadi hin bahinaa waan jiru dubbatan malee uummata keenya gartee wanni eeganii yookaan immoo cinaa dhaabbatanii waan kanarraa ittisuudhaaf kan amma dura godhame takka hin jiru uummanni biyya tanaa murtee fudhachuu fedhe immoo ifumaan murteeffataa mootummaan ammaan dura labsa baases tokko hin jiru jechuudha. UNHCR yookaan qaama baqattootaa fi mirga isaanii tiksuudhaaf dirqamatti qaburraa hoo wanni iyyattanii wanni deebisaa argattan wanni isaan isiniin jedhan tokko iyyuu hin jiru? Amma dura fakkeenyaaf amma akka magaalaa Hargeysaa kana keessatti wanni isaan ammaan dura garuu uummata bakka sanatti Hargeysaa kana keessatti wanni miidhan hin jiru. Sodaachisaa afaaniin gartee ajjechaa fi gartee afaaniin bakka yaanutti akka nama saree tokkotti nu ilaalan malee amma dura akkasittiin iyyanne garuu immoo bakka ta'e biraa bakkoota miidhaan irra geeffame hedduun kana keessatti wanni uummataaf dhaabbatanii hin jiru garuu bakka takka bakka gartee jaarsa kana dhawanii uummata irraa ittisuu qofa waraanni eeguu wanni miidhaan san geesse irraa ittisuu qofa malee murteen isaan uummataaf kaayan takka nagarre amma dura. Tole haala amma deemaa jiru kanaan Zaakirri hegereen keessan kan baqattoota achi jirtanii addatti immoo ilmaan Oromoo baqattummaadhaan waggoota hedduudhaaf achi keessa jiranii maal ta'a jetteeti yaadda furmaanni isaa maalidha jettee yaadda dhaamsati qabdu hoo maalidha? Ayyee dhaamsini nan qabu waan kana keessatti yoo abbaan gartee bakka kana keessatti abbummaan nutummaa yoo gartee of tiisine yookaan immoo malee namni garteetti iyyanne lakkaa'ammoo rakkoo kana nurraa dhaaba jennee eeyinu hin jiru mootummaan biyya tanaatiif erguma gartee uummanni miidhame qofa miidhaa san gizee argamu irraa ittisuudhaaf waraanni fiiga malee wanni labsii amma baasees takka hin jiru manni biyya tanaa murteeffachuu fedhe mootummaan gaafatu waan murteeffatan ifumaa fi itti qayyatuma balleessaa jechuudha. Keessattuu ijoolleen gartee shiibiin faan halkan lafaa kaateeti kan murteessitu waan akkanaa kana kan raawwattu jechuudha. Kanaaf anas keessatti wanni nan jechuu danda'u hanga gartee wanni kun karittis nurraa baatee uummanni keenya kar tokko qabatutti bakka jiru namni keenya of tiisuun qabaan jaa malee kanaan alatti immoo wanni namni mootummaanis caasaan gartee horee UNHCRs nu gootu takka hin jiru. Warri UNHCR namni isaan waa godhuu fi danda'e nama waraqaa qabu nama waraqaa baqattummaa gartee isaan kannaniif qabu yoo ta'e malee kaampaa namni quba qabu takka hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya ifi tiisuu qaba ifi eeguu qaba yeroo rabshaan kaate ammas manatti ol deebi'ee taa'uu qaba jechuun barbaada malee asirratti immoo wanni nuti tarkaanfii namarraa eeggannu hin jiru ofuma keenyaaf wal eeguudha qabnaa jechuu barbaada. Baqataa Somaalilaand irraa yaada naaf laatte Zaakir maqaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miiltoo dhugaatiin hedduu galatoomii isinillee jabaadhaa of tiksaa isiniin jedha hedduu galatoomi ulfaadha. Ayyee galatooma isinillee akkanatti odeeffannoo nu iyyaafachuu keessanii fi hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada ulfaadha.